Awakam jatayyaw. Higa. Umarap do. Baga nagaan dhufte jaal akkam nagaa. Dubbi Oromoo ta'udduu gaala dhalee seentee tana laallamee seena. Seena mee sheer godha. Higaa'oo. Numa dhiibna wanti achi deemuu diddee. Akkam jirtan silaa nagaa? Sagaliin akaafee diddee diddiimatti jeessi jaarsi tokko. Mee sheer godha. Namni baranaa kun beeyta fageessee waa harkuu tana dhiisee muka qoraniiti ifii gadi muraa jirti Oromoon tuni dubbii naannoo sagalii gartee ideoloojii naannoo takkaatiin deemaa bilisummaa waan jirtu natti hin fakkaattu. Oromoon amala garaagaraa kan naannoo sagalii qabdu kana amalli naannoo sayilan kun hundinuu walitti dhufee waa jijjiiruu qaba malee amala naannoo sagalii kana amalli tokko amalli naannoo takkaa qoftiin injifachuu hin qabu. Kanarraa immoo rakkoon jirtu waa hedduutu mul'achaa jira. Namootuma qabsoo dhuunfaa godhatantu jira. Warreen qabsoon tun isaaniif qabsoo dhuunfaa. Durataa malee warreen itti aanaan taaneetiitu jira. Aangoomsineetiis achi dhiibuu dadhabanii. Jala yaaneetiis nuun deemuu dadhabanii. Numa jala yaa'aa jedhanii jaluma deemnaa namaan deemuu hin danda'anii. Jijjiirama dhufee si dhagarree hin fidanii nama jijjiirama fidu ittiin dhiisanii. Ammaan tana naannoo qabsoon Oromoodhaa dhaabbileen Oromoodhaa jaarmoonni Oromoo naannoo sayilanuu fakkaachuu qabu. Amala naannoo sayilanii qabaachuu qabu. Yeroon kana jedhu namoonni gariin akkanumatti miiraan ka'ee dafquu mala hin dafqina. Waa hedduu agarree waa hedduu laallees hedduu dhiibnees hedduu dhagartee jecha waraabessaa tokko jira yaa'oo gooneetis agarree godhamneetis agarree akka gartee baluu tolu naan jiru jeebeeyta. Kanaaf namni ija takka qabu cirrachaan hin taphatu jaanii qabsoo tana keessatti warraan dhumichaaf qophaa'eetu jira. Dhumuu qofaaf bakka dhumuu qofaaf warreen qophaa'eetu jira. Beeltiinis isaanirra buutii gartee rakkoonis isaanirra buutii maalleeyniinis isaanirra bu'aa warri utubuus isaanii garuu amma Oromoon if laaluu qabdi. Oromoon dhaabbattee if laaluu qabdi. Qabsoon Oromoo dhaabbileen Oromoo dhaabbannummaan garaagaraa ka Oromoodhaa ka jaarrame hundinuu amala Oromoo hundaa qabaachuu qaba. Hogganaanis jijjiirree laaluu qabna. Hoggana kanaas hoggana garaagaraa hoggana gartee qabsoon erga gartee laga raammisii ceete erga gaara mul'ataatii ceete gartee hanga ammaa karuma tokko buubbisaa jirti beekta. Karuma tokko buubbisaa jirti. Murnuma tokkoon dhuunfamtee jirti beekta. Irraa saaqanii dubbachuun gaariidha. Wanni qolola keessa gadhoorkaa ooluuf hin jirru. Kanaaf Oromoon
ideoloojii yookaan ummata muraasaa qofatti yaada ummata muraasaa amala ummata muraasaa ta'uu qabu qabsoon Oromoo. Qabsoon Oromoo qabsoo amaloota hunda qabaachuu qaba. Amaloota naannoo garaagaraa hunda qabaachuu qaba. San ta'uu baatti egaa makiinaa Orofa seene gartee kan dhiibduu sin dhiibamu. Dhiibduu sin dhiibamu si duraayii sin ka'u karaa gad hin dhiisu karaan ati dabartuunis hin jiru. Kanaaf ummanni Oromoodha sheer godhame ijoollee sheer godha. Ummanni Oromoo jijjiiruu qaba. Amaloota tokkotu jira amaloota fokkotaa amaloota akkam amaloota kaayyoo ganamaa jedhan. Wanni kun amala fokkotaadha amala fokkotaa. Itoophiyaan sirnaa jedhan. Sirna buqqaafnaa jedhan. Amala fokkotaa. Siigalee. Amala fokkotaa kana Oromoon dhaabuu qabdi. Itoophiyaan dhugaan amma sirnaa. Sirna milinikirraa maaltu hafee maaltu caba. Hangamtu badee hangamtu hafe. Guututti sirna jechuun dandeessu. Sirnarraa Itoophiyaa qofaaf Itoophiyaa maqaa Itoophiyaa biyya sirni dhaabeetu jira malee sirni hin jiru amma. Kaayyoo jetta. Kaayyoo ganamaa jetta. Kaayyoo ganamaa tana eenyu keessatti ilaalla. Kaayyoo tana eenyu keessa ilaalla. Kaayyoon tun eenyu keessatti ilaalamuu qabdi. Kaayyoon tun maali? Maali jalqaba kaayyoo jechuun kun karoora moo? Tarsiimoo hojiiti moo? Maal jechuu? Manni abbaan kiyya jaare manni abbaa kiyyaa yookaan manni abbaa kiyyaa amma faashinni mana abbaa kiyyaa san dabare mana haarawaa aayinaa garagaraatiitu jira. Waa lameen kana qabaniiti ilmaan Oromoo burjaajeysaa jiran akka malee burjaajeysaa murni tokko. Takka kaayyoodha jaa lama sirna jaa. Sirna jechuun biyya afaan takka, amantii takka, aadaa takka, alaabaa takka, biyya naannoo hin qabne. Biyya walitti cafallaqamtee bultu jechuudha. Itoophiyaan amma akkasii ni dandeenya. Itoophiyaan akkasii jechuu hin dandeenya. Itoophiyaan naannoo qabdi. Haa jallatu haa badu malee naannoon Somaalee kophaadha jirti. Ka isaaniitiif bulchaa naannoon Affaar kopha jirti. Ka isaaniitiif bulchaa naannoon Oromiyaa mootummaa mataa isaa ka if danda'e qabdi. Sinigal alaal. Biyyi tun hundi kaartaa qabdi. Itoophiyaadhaan sirna jechuu hin dandeenyu. Maaltu hafe? Amalootaatu hafe. Itoophiyaa maqaa ja'uutu hafe sirna keessa. Amalootaatu hafe. Amaloota sirnaatu hafe malee sirni hin jiru. Sirna ja'anii wal burjaajeessu akkuma amma mootummaan maqaa itti moggaasee abaa'oo shanee jedhee waan hin taane itti moggaasee dhawu kana agartee akkanumatti dhaabbileen Oromootis sirna. Maali jalqaba sirni kun? Itoophiyaan sirnaan buqqa'uu qabdi. Itoophiyaan sirni isii baduu qabaa jaa. No, wanni akkana jaamu hin jiru. Khabiir kiyya. Sirni hin jiru. Sirni suutaanii waan garii fooyyeessaa waan garii balleessaa sirna kee kana deebisaa deemta malee sirni buqqa'uu qaba. Wanni bakka takka buqqa'u hin jiru. Mukninuu bakka takkatti hin buqqa'u mukninuu. Kanaaf burjaajii kanaas dhaabuu qaban. Maaltu jijjiirame sirnarraa maaltu hafe? Maqaa Itoophiyaa jedhamuutu hafe amaloonni tokko tokko hafan. Amaloonni hafan
amma fakkeenyaaf Oromiyaan kaartaan sararamee jira bara. Kaartaan mootummaa kaartaan Oromiyaa sararamee jira. Kaartaan sararame kuni haga silaa sararame sanu Oromootu fudhachuu dadhabe malee lafti Oromoo asii fi as ja'amee kaahamee jira. Maybe itti kuufuu dhabde malee siif kaahamee jira. Kaartaan Oromiyaa. Kaartaa siif kaameen akkamitti sirna jetta? Atiitu qabsaa'ee fudhachuu dadhabe. Mootummaan amma jiru mootummaa diktaatara malee sirna yookaan impaayeraa miti. Maali? Naftanyaa lameen tana dadhabde. Naftanyaa Oromootii fi naftanyaa Amaaraa warra ammallee milinikii leelisuu fi warra ammallee milinik abaaru. Milinik waggaa 150 dura kute jara keenya. Hin jiru milinik. Waggaa 150 dura kute. Lafti siif kannamte kaartaan kee siif sararame mee hanguma daangeeffame san qabadhu. Mootummaa abbaa irreeti qabachuu si dhoorge. Mootummaa abbaa irreetii fi sirni wal dhabu. Isaayyaas amma mootummaa abbaa irreeti. Itoophiyaan kan qabdu mootummaa abbaa irreeti malee mootummaa diktaatara malee sirnaa miti. Impaayera jenna. Impaayera naftanyaa sirna naftanyaa no. Haata kalaan faati hin jiru wanni kana. Eeysaa haasoy. Sirnaa miti. Mootummaan ammaan tanaa erga Itoophiyaa sirna ta'e amma fakkeenyaaf faannoon maaliif qabsooyti? Faannoon maaliif qabsooyti? Sirna milinik deebisuuf qabsaa jirti faannoon. Waan sirni milinik san cabeefi. Waan impaayerri sun cabeef impaayera san dhoorkachuudhaaf gaara jirti. Akkuma dur sirni Oromoo cabee Oromoon gaara seentee qabsoo eegaltee jechuudha. Abiyyi warra sirnaa sanis ni dhaa, faannoos ni dhaa, Oromoos ni dhaa, Tigrootaas ni dhaa, abbaa fedhe dhaa. Ifin sobina. Karaa qabsoodhaa yoo ni agarte qofa, waan si jalaa bade yoo agarte qofa akkaataa itti qabsooytu beekti. Isinii galee? Yoo ni karaa san agarte qofaadha. Kanii ati akkaataa itti qabsooytu beektu. Waan si jalaa bade yoo ni beeyteedha. Gartee akkaataa itti qabsooytu ka beektu. Wanta barbaaddu adda baafattee kiliirii yoo sii galee. Isinii galee? Yoo ni siin galin inshaallah barbaadaatuma oolta. Ammaan tana nuti Oromoon maal taate? Amma Oromoon nama sangaa keenya hatee waliin sangaa keenya barbaadaa jira. Harkachuun ni ulfaata jara keenya. Kanaafi waan kana jijjiira. Sirna wanni jaamu kijiba. Sirna jechuun impaayera jechuun alaabaa takka, afaan takka si gala. Kijiba sirnaa miti. Maqaa kana maandheeffattee maqaa kana jalatti dahattee ilmaan Oromoo burjaajeessuu karaa elemoo qiltuu irrattiin du'aa. No! Karaa Oromoo elemoo qiltuu irratti du'e elemoon qiltuudhaa karaan inni irratti du'e ilmaan Oromoo mirgaa fi dirqama ilmaan Oromoo gabrummaa irraa kaasuufi malee ilmaan Oromoo wal nyaachisuufi miti. Oromoon akka wal nyaattuuf hin duune elemoo qiltuudhaa. Akka Oromoo wal nyaattuuf hin duune elemoo qiltuu. Amma mootummaan jiru mootummaa diktaatara. Mootummaa diktaatara haala kamiin sirreessinaadha malee sirni ati ni buqqaafna jettu hin jiru. Sirni ati buqqaaftu hin jiru. Hin jiru sirni. Impaayerri hin jiru. Hin kijibin ifittiis hin sobin hin agartu impaayera. Mallas qabriidhaa Haile Sillaaseen qabrii beesii lolaan jiru. Milinik qabriidhaa beesii lolaan jiru. Sirna tokko humna jaarameetu humni jaarame. Humni Itoophiyaa keessa jaarame amma humna eenyuti? Humna Oromooti. Humni Arakiiloo jirtu, Finfinnee jirtu humna eenyuti? Maafiyoota Oromooti malee maafiyoota Amaaraatii miti. Eeysa wal dhaban? Wal hin arkan? Mallasaa dargii diigee sirna impaayera dargii nuu diigee jira. Waan hafe mallasaan dhufee dhabama godhee jira. Afaan keetiin baratte. Afaan keetiin barsiifte. Alaabaa mataa keetii qabda.
ummanni ni jaalataaf hin jaalatuun ta'u. Somaaleen naannoo qabdi, Oromoon naannoo qabdi, mootummaa naannoo isii qabdi. Mootummaa kana dhugoonfachuudha. Mootummaa kana qofa akka gaariitti qabachuu mootummaa kana. Yookaan mootummaa diktaatara ifirraa kaaftee mootummaa sii ta'u kan mirga kee eegu qabeenya Oromoo, daangaa Oromoo, ilmaan Oromoo walqixxeessee ka eegu fidachuudha malee sirni ati buqqaaftu hin jiru. Sirni amataa gadaan buqqa'u. Nuuma qabsooyta sirna jettee ummata burjaajeessaa jirtan karaa kana. Akka malee ummata burjaajeessaa jirtan jechuudha. Burjaajii guddaa. Maal jechuun sirna jechuun impaayera jechuun maal jechuun jalqaba addan baafatte. Impaayerri biyya takka walicha falleeytee saba wal keessa neeytee kaballeessitee bulchitu jechuudha. Aadaa saba sanii dhooysitee jechuudha. Afaan takka alaabaa takka jechuudha. Gabaabduutti biyya takka takaartaa hin qabne daangaa hin qabne jechuudha. Impaayera jechuudha. Sigala amantii takka jechuudha. Arra kanaa jira Itoophiyaa keessa. No, kun hin jiru. Namu kan keensiin waaqeffataan beenteen mataskaana isii masjida isii dhagaa jirti. Hundinuu keensii mataa isaa qaba. Hanga muftii sadarkaa muftiitti deemee haga Finfinneetti muudamutti jira. Amantii takka no takkaa miti. Eegame kunis maaltu cabe maaltu hafe. Kana madaaluudha malee akkanumatti sirna Itoophiyaan sirna kana buqqaasuu qabna hada hin jiru kun waan hin jirre obboleessa kiyya. Sirni ummatan burjaajeessina. Sirni buqqa'u hin jiru. Waan sirratuutu jira. Mootummaa kana mootummaa Oromoo walqixxeessu godhuu qabna. Mootummaa dimokiraasiitti nu ceesisu godhuu qabna. Mootummaa dimokiraasiin keessatti harkamtu godhuu qabna. Mootummaa Oromoodhaa godhuu qabna. Yoo hin taane isa achi kaasuu qabna. Mootummaa diktaatara kana kaasuu qabna. Garee maafiyaa wal jaartee achi teessu tana kaa'uu qaba malee sirni ka'u hin jiru. Sirni ka'u hin jiru. Kaartaa harkaa qabda. Kaartaan Oromiyaa sararamee si kannameeti googil irra jira. Googil hundaa beeka. Kam yaaqaati sirna kam keessatti kaartaan si sararamee biyyi tee si sararamee mootummaa ifiin bulchuu qabdaati. Impaayera kam keessa jira haalli akkana hin jiru. Akka itti qabsoo'itanis karaa itti qabsoo'itanis adeemsa qabsootis jijjiira. Ummata Oromoon bal'aas hirmaachisa. Hin burjaajeessina. Mootummaa gaangistara yookaanuu maafiyaa yookaan diktaataraatu jira biyyattii. Kanaa jira. Diktaatara irratti qabsooyteetiif irraa kaafte. Kanaan achi wakabaa biraa, rabshaa biraa tumuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Awwa maal jette seenuu feetaa adeero. Kanaaf amma namallee naquu hunda qabu. Kanaaf ummanni Oromoo haala kana baruu qaba. Qabsoo isaa baruu qaba jara keenya. Adeemsa qabsoo isaa baruu qaba. Aduu akka malee nabbaa mul'adhu. Haalan taane keessa wal galchuu hin qabnu. Kana gubbaadhaan Oromoon qabsoon Oromoo akkaataan isiin itti deemtu bifa jijjiirrachuu qabdi. Dura Oromoon ideoloojii naannoo takkaa ittiin deemuu dhiisuu qabdi. Ideoloojii yookaanuu amala naannoo takkaa qabattee deemuu dhiisuu qabdi. Amalli naannoo saylanii Oromoo keessatti ittiin deemamuu qaba. Dhiibamuu hin qabu amaloonni kunneen hundi. Amaloonni kun hundi gaafa injifate amma Tigreen miliyoona 5 akkana nu moote. Tigreen miliyoona amala takka qabdi Tigreen. Naannoo takka jechuun Tigreen. Amala takka. Hoggonni isaaniitis hoggona akka keessaniitii miti. Hoggona akka Oromoon qabduu miti. Hoggona lolee lolchiisu. Hoggona jabaa. Hoggona hawaasa akka gaariitti iccitii hawaasaa eegu. Hoggona duursee hubatu fageessee ilaaluudha. Hoggona nuti kadhamne nama abbaa kiyya hoggonaa ture arrallee anaa piroofeesara teessiin hoggona naan jaa kana rakkoon. Nama abbaa kiyya barsiisaa ture qubee afaan Oromoo abbaa kiyya barsiise
Ana waggaa meeqa baratee ammaan tan itti qubee kanaan piroofeesara ta'e anumaa si beekaanaan jechaa jira. Nama akaakoo kiyyaaf beekuutu anaaf beekaa jira. Bara san inni kutaa 12 yookaan kutaa 10 baratee abbaa kiyyaa beeka. Sigalee. Arra kitaabni inni dubbisen jiru barnoonni inni gartee distaansii kabarateen jiru achuma jira bakkuma san jira. Arra dhaloonni kun caalee jira. Inni gaafa umrii meeqaati qabsootti dabalame ati maaliif qabsoo irratti ijoollee jaamta? Maaliif dhiibamta qabsoo irraa? Kana rakkoon jirtu. Uummanni Oromoo waan kana buruusee ilaaluu qaba. Qabsoon Oromoodhaan naannoo takka fakkaachuun qabdu. Amala naannoo takkaa qabaachuun qabdu. Aangoon naannuma takka jala deemuun qabdu. Jaalattanis jibbitanis. Erga Galaasaan Jilboo jaarraa abbaa gadaarraa fuudhe qabsoon lituma ilmaanuma lixaa harka jirti. Galaasaa Jilboo, Leencoo Lataa, Daawit Ibsaa, Abbaa Caalaa, Marroo Dirribaa kanuma jiddu taphachuu jirtu kubbaan. Kanuma jiddu taphachuu jirtu. Honyaan jiru irratti bakka jiranitti hundinuu wanni isaaniitiitu deemaa jira jechuudha. Waggaa meeqa wanni kun. Yoo xiqqaate waggaa 5 Jawaar Mahaammadiifis kanneen haalaallu. Yoo walitti dhufuu dadhaban waggaa 5 Jawaar Mahaammadiifis kanneen haalaallu. Uumaa rakkoon qabu. Agarree jirraa yeroo muraasa keessa qabsoo fuudhee duratti hin deemee jira. Arraan tana kanuma bakka namni qixa isaan daleyneetu Jawaar Mahammadirra sabboona. Ka qixa isaa hin daleyneetu Jawaar Mahammadirra sabboona. Hojjechuun qabsoon amala tokko qabaachuu qofa. Amala naannoo takkaa qabaachuu hiika biraan qabu. Sigala waan takka hiika biraa ka inni qabu hin jiru. Amala naannoo takkaa qofa qabaachuu. Yaada isaa, amala isaa yoon inni kursii jaalatu taate amaluma akka namni kursii jaalatu san jalaa gubbatti firuma muuduu jechuudha. Sigala kana namni dalage namni dhugaan dalage Oromoo dhooqaaf gandaa fi gosaatti wal fixxee Oromoo Kamaal Galchuutii fi Daawit Ibsaa qircaa godhatan. Ka afoo shaggalchan eenyutu achirraa walitti qaqqabee Oromoo humnoysee addunyaa beeksisa. Dhugaan jiru kana. Eenyutu qeyroo miskiin ijoollee xixiqqoo gurguddaa wal dhageessisee osoo bishaan tokko gadi naqin osoo waan takka hin balleessin sabaaf sablammii takka hin ajjeesin wal jala hiriirsee Oromoo kaabaa fi kibbaa Oromoo lixaa fi bahaa tokko godhee wal jala oofe. Jawaar Mahaammad. Bara Jawaar Mahaammad Oromoon akka gaariitti wal dhageessee qawwee takka malee mootummaa wayyaaneedhaa amma biyya girgireessaa jiru kana biyya galchite. Namni kun maaliif murnoota muraasa biratti jibbama? Oromoon maqaa sirnaa fi gartee impaayera jaamu qabataniiti Oromoo gurbaa kanadhaan Jawaar Itoophiyaa jaara. Itoophiyaa tam jaara Jawaar Kaafaa'oo. Kaafaa'oo keessa qubeen inni jira. OFC jechuu. OFC keessa qubeen Itoophiyaa jedhu ni jira. Dhiirraa kaka'u. Hin jiru. Akkana soba dandhaaranii ilmaan Oromoo wal nyaachisaa jiran jechuudha. Itoophiyaaf qabsaa'u jira. Karaa nagaatii waggaa meeqa dadhabne qabsoon karaa qawweetis marroon amma gaaraan kaafne jechuudha. Qondaallee miti marroon. Elemoo qilxuurraa eegalte karaan qawweetis waan amma eegalee miti. Karaan nagaatis maraarumarraa eegale. Hullachuutu nu fayyada nu fayyada. Aayidoloojii Oromoo naannoo sagalii qabaachuu qaba. Yoo san hin taane achi fiidaniitumas dachaatan karta qaamni dhaqu hin jiru. Oromoo naannoo 8 wal loluu jechuudha. Ifirraa ari'uu, ifirraa baasu. Arraan tana maal keessa jira? Qabsoo tana daasfooraa keessatti namni qabsoo tana utubee asiin ga'e eenyu yoo jenne Saamiyaadha. Qabsoo waboodha. Bareecheetiin beeka. Gaafa Haacaaluu Hundeessaa ta'uu Saamiyaan dhaaba Gantejaaniiti guutuun irratti duulaa turan. Namni guutuun Saamiyaan irratti cicciteeti qabsoo karaa qawweedhaa kana irratti cicciteeti sadarkaa kanaan geesse jechuudha. Arraan tana Saamiyaa kaartoona godhan jechuudha. Kaartoona dhiibanii baasanii. Hojiin isin daleetu, hojiin Najaatamsaan dubbattu bakkaatu oppoodiyoo jechuudha. Simbool waan fakkaataa takka kaa'an jechuudha.
eenyu isaan eenyutu akka qabsoo tanarraa nama dhiiba namni sun eenyu qaama kami maaliif dhiiba nama maqaan isaan beekamne kan waan kana deemaan beekamne jambaruu nama jaamu South Carolina kana jiraata gaafa jarri walgayyaame walgaysan hin dhaqinaa jeeti hawaasa hambise bakka isaan maallaqa guurrachuu yaamanitti walgaysan hin dhaqinaa eenyu beeka jambaruu who jambaruu eenyu ni eessa jiraata fuulli isaa akkami umrii meeqa nama akkamiiti akkanumatti goda keessaa fuudhanii abbaan naaf ta'a jaamu kaa'u miti eenyu jambaruu namni jaamu eenyu itti gaafatamaan task force Ameerikaadha maaliif dhiibaman Najaat Faan Saamiyaan Faan maaliif dhiibaman te eenyuti qabsoon tun eenyu kan nama dhiibu eessaa dhufe inni ussaniituma maammadoonni keenya maammadoonni ussaniituma girjettan hoggantoonni keenyaas warri gartee hawaasa keessaa bakka bu'u amma yooniin naannoo Saayilan keessaa namoonni muraasni filame namni san paarlamaa hawaasa saniiti jechuudha hawaasa keessaa gaafa bakka buutan hawaasa keessan akka gaariitti waa hubachiisa yoo waa hubachiisuu hin dandeenye gaafii isaan isin gaafatan yooniin deebisuu hin dandeenye wanni achi nuu tatteessaniif isin jiruu jechuudha isinii gala yaa maqaan isaatu ajaa'ibaati kanaaf isa nama jambaruu jaamu kanaatiitu ammaan tan